Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube Abbush Mobile Apptu. Akkaataa imeelii itti banatan imeelii sirrii ta'e hundi keessanuu imeeliin namni biroo isiniif bane bilbila keessan irra yoo jiraate remove gootanii imeelii mataa keessanii ka paaswordii isaa beektan banachuu qabdan jechuudha. Imeeliin faayidaa guddaa qaba waan ta'eef suuraa garagaraa irra kaawwattu, lakkoofsa bilbilaa irra kaawwattu, viidiyoowwan garagaraa waa hedduu waan irra kaawwattaniif bilbilli keessanillee badu imeelii keessanirra wanti jiru hin badu jechuudha. Imeelii sirrii ta'e yeroo banattan kanaafuu akkaataa imeelii sirrii ta'e itti banatan waliin ilaalla jechuudha. Settingii keessanirra seentanii account and backup jedha bilbila kiyya irratti. Bilbila keessanirratti waan biraa jedhu danda'a. Garuu jalqaba irratti account jedhu kana qofa irra seenuudhaan account jedhee duuba irratti waan fedhe jedhu account jedhu kana irratti seentanii manage account jedha isa irratti ni tuqna. San booda akkana gadi butanii add account isa jedhu kana jechuudha. Add account isa jedhu kana irratti ni tuqxanii ammas as keessatti Google jedhu barbaaddattan jechuudha. Google kunoo Google jedhu kana irratti tuqxanii akkanatti patternii keessan isin gaafata jechuudha. Patternii yookaan immoo ashaaraa galchisniin jedha. Patternii kiyyatti galchaa san booda irra tara jechuudha. Account kiyya password itti galchee jira. Asirratti imeelii passwordii isaa beektan yoo qabaattan itti galchitanii ammoo create godhuuf waan ta'eef create account jedhu kanarra dhufne yeroo tokko irratti click ni gootanii asirratti maqaa keessan ni guuttanii isa lammataa irratti immoo maqaa abbaa ni guuttanii fakkeenyaaf amma isinitti agarsiisumaaf malee akkaawunticharraa haajaa waan hin qabneef calliseetuma maqaa Jaabiraa jedhuuni shika abbaa jedha lammata irratti Jamaalaa jedhuuni san booda next gootu. Next ta'etu ni jirti asitti next jettanii jechuudha. Asitti guyyaa itti dhalattan guuttanii fakkeenyaaf calliseetumaan 3 jedhuuni asirratti immoo ji'a keessa dhalattanii Feebruwaariyaa jedhuun nama asitti immoo sadaffaa kanarratti bara dhalootaa jechuudha 1997 jedhuun nama gender jedhu kanarratti immoo saala isin gaafata male jedhaanii san booda next goona jechuudha. San booda akka kanatti filannoodhaan isiniif baasa jechuudha. Kana lamaan keessaa akka isiniif qabatamu jechuudha. Isa kana dagatuun qabdanii maaliif yeroo biraa bilbila hojii jirtan isa kanatti galchitanii san booda immoo paaswordii amma isa kanarra utarre paaswordii nu gaafata. Kana lamaan keessaa Jamaal Jaabir jedhee 60@gmail.com jedha. Kana lamaan keessaa kanaaf qabatame qabadha jechuudha. Asitti immoo Jaabir Jamaal 17@gmail.com jedha. Kana lamaan keessaa akka isiniif qabatamu qabattan jechuudha. Kasaniin booda irratti click gootanii anka jalqabaa kanaa filadhu amma. Jalqabaa kana filadhee next godha jechuudha. Next jedhaanii san booda paaswordii galchitan asitti paaswordii hin daganne jechuudha. Dagatuu hin qabdanii
paaswordii dijiitii 8 ol galchuu qabdan. Qubee fi lakkoofsa wal keessa maktanii osoo galchitanii bareeda jechuudha. Haashtaagii itti galchee lakkoofsa callisee itti galchu. Dijiitii 8 fi sanii ol ta'uu qaba. San booda next goona jechuudha. Paaswordii kiyya itti galchee jira. Paaswordii dagatuu hin qabdan jechuudha. Next gootu. Continue gootu. San booda asitti lakkoofsa bilbilaa itti galchuu qabdan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan. Lakkoofsa bilbilaa itti galchitan asitti. Lakkoofsa kiyya itti galchee jira. San booda next jedhaan jechuudha. Kunoo akka kanatti Jaabir Jamaal jedhee kunoo email kiyya jalatti naaf baasee jira. Asitti immoo lakkoofsaan itti galchee as jalatti naaf baasee jira. Recover naaf godha jechuudha. Emailiin kun jalaa baduu hin danda'u jechuudha. Osoo email illee dagattanii lakkoofsa bilbila keessaniitiin isiniif deebi'uu ni danda'a jechuudha. Next gootan jechuudha. Amma xumurree jira jechuudha. Akkana gadi buutanii I agree jettaniini amma banannee xumurree jirra jechuudha. Emailii kenna. Karaa salphaa ta'e kanaan emailii mataa keessanii create godhachuu qabdan jechuudha. Emailii namni bilbila keessan irratti banee yoo jiraate ofirraa remove gootanii emailii keessan banachuu qabdan jechuudha. Emailiin maaliif faayidaa guddaa waan isiniif qabuuf emailii namni isiniif bane remove gootanii emailii keessan ka paaswordii isaa beektan create godhachuu qabdan jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Hanga barnootatti aanu walitti deebinutti nagaan turaa, turtii gaarii.